Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u nagaa keessanii isinin jedha. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin illee akkuma beekamu egaa chaanala kanarratti qabadheen dhufaa jechaadha. Guyyaa hundayyuu jechaadha. Akkuma beekamu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankota akka jareenii qabadhee dhufaa jechuudha. Baankiin maaliif wal fakkaataa miti waan ta'eef jechuudha. Baankonni hundumtuu kan biyya keenya keessa jechuudha garaagaraa jechuudha. Walumaa baankun waliigalayyuu baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kan fakkeenyaaf kan baankii daldala Itoophiyaa itti sharafate baankiin hojii gamtaa kan biraa baankiin siinqee hundumtuu garaagaraa jechuudha. Akkuma maqaan isaanii garaagara ta'e baankonni illee garaagaraa jechuudha. Kanaaf Itiyoo Bilaak Maarkeetii bichaatu tokko jechuudha. Baankonni akkuma maqaan isaanii garaagara ta'e jijjiirannaa yookaan sharafannaa isaanii garaagaraa jechuudha. Kanaaf salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Baankii immoo akkuma jedhe baankii qacareenii qabadhee dhufa guyyaa kadhee baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa irraa immoo baankii qacaree baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 jechuudha. Biyya Kuweetitti dabalee biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa, sheerii, laayikii gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan laayikii fi sheerii hin dagatina isiniin jedha. Yoo isin tole sheerii godhaa goddenyota keessaniifin isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni kun akkuma kaleessatti jiru. Biyyoonni kun qannasaniitu jiru jechuudha. Qannasan gaafan jedhu baay'ee osoo hin taane saantiba 20, saantiba 30, hanga saantiba 5 akkas qannasanii jiru jechuudha warroonni qannasan. Kan immoo kun immoo akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Akkuma dura dubbadhe akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Biyyoonni hedduun akkuma kaleessatti jiru hin qannasnes hin daballes jechaadha guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koronnaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin amma biyyoota muraasanii maqaa dha'ee jechaadha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii biyyoota 6 guyyaarraa birrii biyya Kuweet yookaan Dinaara biyya Kuweetiitti dabaleetu jira jechuudha. Kanneen akka akkuma beekamu egaa kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Kuweet Dinaaraan qabadhee dhufee jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Egaa amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hinkaa guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hinkaa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 93 jechuudha. Guyyaarraa Ameerikaa doolaarii naannoo saantiba 3 qannaseetu jira jechuudha. Qannasee jira jechuudha salphumatti. Saantiba 3 qannaseetu jira jechuudha naannoo san qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha guyyaarraa birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 63 jechaadha. Ameerikaa doolaariin karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Guyyaarraa baankii daldala Itoophiyaa baay'ee gadi bu'eetu jira jechuudha. Gadi taanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha birrii 100 birrii 29 fi saantiba 17. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 25. Hoomar Rihaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 75 fi saantiba 86. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 81 akkuma kaleessatti jira. Birriin Duubaay hin daballes hin qannasnes Duubaay Dirhaamiin jechaadha guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 43 fi saantiba 19 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baankii daldala Itoophiyaa guyyaarraa qannaseetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kalee baankii hojii gamtaa Oromiyaa jechaadha birrii 46 fi saantiba 11tti jijjiirrachaa turanii jechuudha. Salphumatti lakkuman dura dubbade baankonni garaagaraa jechuudha. Ol fakkaata miti baankonni. Kanaaf karaa baankii maqaadhaan baankii qacaree qabadee dhufaa jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 73 jechuudha. Birrii Saawudiillee akkuma kaleessatti jira. Hin daballes hin qannasnes jechaadha guyyaarraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli jechaadha.
karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 42 fi saantiba 25 jechaadha. Guyyaarra baankiin daldala Itoophiyaa xiqqoo qannaseetu jira jechuudha. Kan itti aanu Kuweetii diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Guyyaarra birrii 500 birrii 91 saantiba 00 birrii Kuweetillee akkuma kaleessatti jira jechuudha. Guyyaa kaleessarra birrii 500 birrii 91 jechaadha. Akkasuma immoo Kuweetii diinaarri jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 500 birrii 5 fi saantiba 96. Kan itti aanu Baareen diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 400 fi birrii 85 fi saantiba 24. Joordaan diinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 birrii 58 fi saantiba 05. Chaayinaa Yuwaaniin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 26 fi saantiba 97. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 birrii 45 fi saantiba 22 jechuudha. Paawundi sterlingiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 200 birrii 8 fi saantiba 52. Yuuroon karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 birrii 8 fi saantiba 87. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 birrii 81 fi saantiba 36. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 18 fi saantiba 88. Iswiis Biraankiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 200 birrii 26 fi saantiba 32. Turkii liireen karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 89. Ijipshaan paawundii yookaan biriin Ijiptii tokko jechaadha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 68. Kan itti aanu Israa'el shekeliin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 60 fi saantiba 77. Yemen rihaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 77. Hindii ruupiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin birrii 1 saantiba 91. Birrii hindiillee akkuma kaleessatti jira jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaarraa karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin biyyoonni kun akkuma kaleessatti jiru. Biyyoonni kun immoo hir'isaniitu jiru jechaadha. Akkuma dura dubbadhee jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhamaa jechuudha. Birriin biyya Libneen jechaadha maqaan isaa paawundiidha jechuudha. Paawundiin Libneen yookaan Beerut immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaati gadi birrii Itoophiyaatu birrii biyya Beerut yookaan Libneen caala jechuudha. Kanaaf isin salphumatti doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira. Ayyaana maqaa isaanii doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf isin salphumatti Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madabii jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Guyyaarra fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarkeetii yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 93 herreeggatu yookaan saabbatu jechuudha. Isumaan dura dubbadhee jechaadha. Irra deebi'a maaliif akka isin galufan irra deebi'aa jira waan ta'eef jechaadha. Kanaan herreeggatu jechuudha. Immoo karaa baankii daldala Itoophiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko akkuma dura dubbadhee birrii 100 birrii 50 8 fi saantiba 63 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaan doolaariin tokko jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan saabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Akkuma dura dubbadhee warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Libneen jirtan akkasuma paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateefi jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.